تري مالتي ميديا فول سبونسر جريرة نيلي سارة والله سارة سلا أمانة لا سارة دي تلفون ده سو فيزا وجد زيرك نندفع أيه كن كابو عرفت وقت سارة ميجان فيزا سيرك باسورتي كنا بكيسان الشيء كوت نيندوم فايو سلجيا روديو كيستي وكسل جيا مدين Ramadana wali suamu kamna besa ايكا رمضان يوم رمضان أبار رمضان أبار رمضان وجني سومو كمنا يعني كنا مصومنا ولين nama lama gidduu ya madin somu ko beto warre lama gidduu taa'e. Aye oromo kuta ono tokko mubarak bira namtu wan buuta wan bachu to mubarak betu mubarak wa unda betu anle no jedda ammate chulu ammate nan dalaga da ka support ko tani kan kira mana wa hundayo ilman no kuta ono tokko bira bachu ko koba manatu hayu ko ay sinde bisa tokko Sama ishi ويا بابا ضرب الله أكبر صبر المسكينة جل كل منو مسكين سياني مو بتشاتلا يعني أثران غوتشان أثران ما وني ملكو بنتي نبشر الله قومي بشاشة يو جلجلاتي أفونا لله أفونا لله دي بشاش كيسان كمين Salim بروفايل انت لو يكاتيرو فيسا بابو در بتارم بقرغاتي ورب الكعبة على لا فتيرا ويسان والله سيانا غاتي فتيرا كيوا بروفايل كاتيرو فكيان لا إله إلا الله Profile Allah يسالمين wali kaino zimmedat ishi nuarsu fi zimmedu بيكو جمتين سنين دي بيكو ولين قلت هذا يفهم نتيم فتنا سنين دي بيسامون قلت سارة Salim garu mali barbaad se surawar saragat. Salim bulti tadi ke kamu chasna salgiyo ko chura dewaro. Indi ati dudubatin debin agefat namni tokko gaafa lollu jechuudha. Teera boomaan na sila waliin galtee ani eessaa fi ijoollee waan haaraa wayii hin jedha. Salim ati yoo ana wajjin dubbii barbaadde malee. Gaa'ila ijaaraa jirra footoo haadha manaa namaaf laphee gara kaa'attee dhufuun maal barbaacha Salim? Maaliif isin dura wal beekna? Gara maali barbaachee galu? Salim ni seperti itu. Ilma diinaa miti maati? Nuna surat dari Salim. Siyaa callu meereetu. Siyaa kun miidiyaadha jira koon qabu. Plus para ranger in Jireenya keenya ni gini maammeen addaana bukkee dhaabaddu ati. Abeen gurbaa madinar kan Maammeen addaana bukkee dhaabaddu ati maammi. Mame na wajin jira mame ka ojole la ko di Sarah abaaboo darbaadhu Sarah. Agefat hanga injifatu balali. Sarah sentete. Maalifi Salim hanga injifatu maaliif barbaadde garuu? Warroon beekamoo jiraata. Mucaadhaan ergasumaan wal beekan. Ahmaddiin immoo manqabee dhufee qabaadala waan ergasii wajjin jiru dhufee qabee amma maqaa siinaa sayinaa Ahmaddiin. Saarraan immoo Awurooppaa deemaa. Ayyee nan gaafadha. Okay. Sarah ana dhufee Sarah. Ilimtu asirratti hin dhiqee. Amma kotu jennaan amma dhufti cabi jennaan wallahi amma cabdi. Akan irraa qaba akka abbaan. Waa'ee Sarraa Kakadennaan hin dhiqee maa mucaan amma waa'ee Sarraa naasee nama mucaan kana akka kakaduu maqaa Sarraa waami. Dhiqqoon kakatin. Keessaan na barreessite gistiin maa. Waamin siin jedhee Salim. Salim ni mubarak itu tanah rayu mubarak itu tadam. Salim asirra taa'e siyaa barreessee dhufaa keessa taasisan. Siyaa jettee miti Salim. Asbay kakatu siyaa wajjin nan beekani. Siyaa inaman na dhibbaan an siyaa caala nama naan. Kamaan ningaan si wajjin haasa'uu miti jechuudha. Otuun beekne akkamitti profaayilii godhate namni nama hin beekne. Abbal kaafaa argasumaan beekan. Beektee Yaa si beekaa haasa'e. Yoo halaaqa qabaatan. Nan beekan. Dubbitti na galchiin Ayin beekuan. Wallahi beekuan. Ani nama tu kan Salim ni nama Salim tu mah. Gaya dari semua gaya di budak kita. Mereka Nama Mana mana video kakak Ahmaddiin tadi rumah jadi. Okay, Salim jechuun nama gadi baasee macam. Me Single tu sana Mana video kakak Ahmaddiin tadi rumah itu. Mereka waligal Ahmaddiin namni kamuu
Salim gammachuu namaa kun siin taane gammachuu namatti ni Kesuman vera alhamdulillah. Amadini fuure chura gani. Amadini tu mujhe chura gani bolangor bani. Masyaallah. My sister is here. Kado. Kanat. Bani yani yolle shamarani iris yani bani ro. Gammachu bunun rabaga. Kesuman fi aduren. Dubartini fi aduren. Kesuman kabul. Yalla bunun rabaga. Kanaafuu Mubaarakiin Ramadan fashion dhibbaa gurgurchaati. Mubaarakiin immoo kuma dhibba galchaati. Hundi keessa Mubaarakiin waan qabdu darbaddaati. Salim, waa ko ana aaree jiru. Ana waa dubbataa jiru hin deeme. Salim, Ahmadin. Kuma kudhan na galchaa dhimme. Kuma kudhanii. Maan siyaa godhan uummanni siyaa godhu galas. Yaraa wayii hanqate. Dhibba yammichaatti dabalaa raawwatu keessatti. Tarraakoo. Warri gasii keessa Saalimiin maameen addaa kuma kudhan galchaan hin dugeessan lallaa boolo. Mallattoo hidhuu. Siyaam jechuuni dhaggeeffadhu lubbuna dhagaye. Siyaam jechuuni namatu waan jettee sabrii gootee si dhaggeeffattu nama si loltuu miti. Nama yoo ti jallatte si gorfattu. Okay masaan jechuun inni naafu yaani waliigallee ilaameef eedhaan jechuudha abbaa manaa keenya sappoort goonee waliigalteedhaan jechuudha. Adeemsaan deemna malee waliin lullubbii addunyaa kanarratti ajaa'iba godhu. Hundi keessan saaraa kana kuma ta'u galchaati. Saaraa kana kuma ta'u galchaati. Hundi keessan maameen addaa kana hundi keessan kuma kudhan galchaati. Yalla rabbiin jiruu keessan gaa'ela keessa rabbiin isin ijaaru hunduma keessan warri fuudhin harka tarbaatu fooloo godhaa warra galtii keessaa hundi fooloo godhaa gammachuu. Mushurraa qoy sirraa dubbanaati mushurraan hin dubbatin mushurrittiin. Mushurrittiin guyyaa keessanii guyyaa du'aa bichaa isin godhanii hin dubbatinaa. Warroonni gammachuu isaa qoodamuu hin barbaanne ammoo keessaa bu'aa malee gammachuu isaa hin balleessinaani. Haa gammadanii. Hadhallee taatu haa gammadumee Ahmadin. Kanaaf akkamiin bultii isaa kana ijaaruu qabna. Maaliin bira dhaabbachuu qabna waan jedhu bicha irratti mari'adhaa malee Saalimillee maameenillee yoo taatan akkaataa sappoortiitti gootan bicha irratti mari'adhaa Ahmadin hin bakka fuudhee. Ramadan ammiiseen ta'ee fi bar. Akkam manuma tokkotti fuudhee galamoo mana lama kireeffata? Guyyaa tokkicha warra lama fuuchuuf garaagaraan harkaa mirgaa bitaatti. No mana tokkotti fuudhaa garuu. Waliin jibbinne dhaggeeffadha wayin sinima. Saalaan keenya tokko kilaasiin keenya adda. Mana kilaasiin alhamdulillah manni yeroo kireeffan yookiin immoo ittiin jiraannu namni kilaasii guddaadha biyya kanatti kan jiraatamu. Saalaan tokkicha kilaasii manyitaata adda. Nu walii gallee jaalalaan jiraanna okay? Ishee sarara. Walii galteen jiraanna sharaa takka kilaasii takka nama ga'a. Waan nyaata ilmi namaa walii galu. Asasi lettola. Waliigallaan sharaa walqalanne kilaasii tokkotu nama geessi. Ilmi namaa waan waliigalu manni guddina miti. Manni immoo kilaasii bira jijjiiranneefi miti. Waliigallaan kilaasii takkatti wajjin jiraanne. Saalaa wajjin nyaana wajjin dhunna yeroo wajjii qofitti yeroo kilaasii lallabaa. Boo'icha walii dhaga'uun ulfaatu yeroo boo'icha walii dhaga'uun ulfaatu. Haasaa muka lama. Kanas amma jira boo'ichi. Ahmadii waan si galeeraati. Ahmadin. Kanas anamma gaddiisu maali mana iyyuu qubatu dalagee tattaafadhee mana shabbanii shabaa baran. Ganaa bar. Haala jireenyaa yoo ganaa jara lammaniifu manni Oromoo iyyuu qubaatti jaalatan malee mana qubaatti kan mana jinaa manni Dubai. Daranaa qaban gaafa jiru gaafa fuudhee laata hundi baay'ee. Jarri Dubai keessatti dhaggeeffadha. Mucaa kana gadhiibaa turan. Mucaa kana jara akka Saalim kun fa'i mana isaa keessaa gadi baasaa turan. Yoo jechuudhaan makiinaa ixaa gidoo rabbiitiin makiinaa bitattee mana ijaarrattee jaraa olitti jechuudha. Amala kee tolfattee gombosettee sagadee karaa rabbiitti deebitee haasaa akkana iyyitu kanas naamusa godhattee jechuudha. Sirrooftee waan nama kana nagarsiifne inshaallah biizinillah iyyeellootti jechuudha. In sirrooftee rabbi jedhe jara caaltee akka argamtu moo abdiin hin qaba okay? Aamin jedhu. Hundi keessan aamin wallahi aamin. Akka danuu qabda dhaggeeffadhu.
dudubbatti hin deebi'in roorroo namni sitti roorrisu fudhatee dhaggeeffadhu. Namni xalaata baay'ee qaba. Arimoo akka ilaa siyaan kun waan xiqqoo saarraa miitu natti fakkaata saarraadhaan mee xiqqoo yaada kennadhu jedheni. Saarraa indoon guumaan hin jaalladha dhaggeeffadhu. Wallaahi akka waan bakka kana dhisitti mul'atu saarraa guumaan hin jaalladha. Haasaan leqoo daafin jirtu hoogaa akkamitti miidhuun kee waa'ee namicha qophaa fudhatteet. Beri isaa gatiin saraan dubbatu namni qabbanu saraan amala. Siyaare sodaatti. Sintu mo'achuu barbaade amaddiin dubbatu deebisuu barbaadan. Kanaaf hin dubbadhe soorii okkee. Dubartiin yoo Yaanni sinaa ta'eera bakka isuma siin jette malee wanti biraan jiru. Ayya miskiina wallah haalaati. Arraa sarara kana kuma tokko gochaa namni hedduu keessanuu. Sarara kana kuma tokko gochaa hundi keessan. Salim maaliif keessa badee deebiidha. Salim maal jettaan? Maal xaxaa jira yaa Rabbi. Barreeffama walii barreessaadhaan siyaadhaan walii barreessaadhaan. Sararaadhaa fi Saalimiin Ramadaan Faashin abbaa kiyyaa Ramadaan Faashin gaafa duraa bakkeedhaa sana fuudhee 400 galchaani. Maammeen addaa kuma kudhan godhaanii hundi keessan. Warri kun nama kuma tokko asirreessanii hundi keessan mallattoo hidha oofa balleessaati. Har'a guyyaa gammachuu guyyaati. Guyyaa dalalaati. Hundi keessan mallattoo hidha oofa seenni godhaa hundi keessan ni galla. Saraa kuma tokko galchaanii. Ramadaan Faashin 400 yalla leesku dafaa mallattoo hidha qofa warri jaalatan warri nan jaalannes rabbiin aruuza keessan aruuza gammachuudhaan rabbi sina ga'u nama dheengadda bakkeetti rakkataa ture nama karaara bulaa ture inni haa gammanne sina gammadduus rabbi sina gammachiisu afoonaa illaa sina eleera Afoonaan illa. mubaarakiin kuma 100 walchaanii mubaarakiin kuma 100 walchaanii warri leenca qabdan Maammeen maaliif yaadan kennan daati maal callisee taarta maammee UK. Maalin jedhe nu tokko dhabna lama iddeetti fuudhaa jiru. Garuu mana qoba qobaata kireessuuf hin gargaarra. Oromoon jira. Oromoon jira rakkoon qabu Oromoon jira galas rakkoon Gargaarsa isa maallaqaati miti gargaarsa isa maallaqaati miti. Jaalala barbaadna nu ammas taanaan. Aniif si walii galleerra mana lama nu barbaachisu. ilmaan Oromoo Abbaan tokko gadi beetaa udha gisee ati fataa jechuu barbaadde namtu Garuu Saalimi Saalimi siyaame sirkatti qabuu dhufe hangaruu hankoolii isa bulu. hundi keessan sarara kana kuma tokko galchaa hundi keessan follow turufa mammeen addaa kuma kun galchaa Ramadaan Faashin dhibbaaf hundi keessan follow godhaame hundi keessan mee mallattoo hidhuu gadi qabaa gadi qabaati hojjedhaati harkaan hojjedhaa agarsiisaati akkuma rabbi sin jiru rabbi bultii keessan tolchuu rabbiin gaa'ila keessan hunduma keessan tolchuu gammachuudhaan jalalaan kabajaadhaan mubaarakiin illee du'aa godhaa fi ustaatiin jedhaa jirtan warreen waa keessaa qabdan illee mubaarakiin waa darbaa fi yeroo kana sappoortii godhaa fi gooma qabdan keessaa darbaa fi yalla. Addi gammachuu amaddi. Arri gammachuu kooti waan ta'eef waan qabdan keessaa darbaa fi mubaarakiin illee gammachiisaa saaraa illee gammachiisaa warra gasii keessaa hunda fooloo godhaame. Saalimiin talaata gooyyuu fooloo godhaa kanas rakkoo qabu. Sirriitti yaadnu. Godhaani mallattoo hidhoo leessaa hundi keessan maaliif guyyaa nadhaa guyyaa gammachuuti guyyaa jaalalaati guyyaa kabajaati. Mubaarakiin immoo du'aa godhaa. Warra lama bakka argachuu keetiifi maaltu sitti dhaga'ame. Gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Akka rabbi bal'isee haraama irraa of eeguun koo akka rabbi bal'isee naa kennus abdii borii na qaba. Maali sababii kana mana sibiilitti mi'achuudha harkaan lafii jira kaatee nana guuteechuudha. Ofirraa qabalee na paaspoortii dheeraa dhufanii ragaan boodanii isaan darbanii miidiyaa irratti furifatanii. Si qabdii lafatti moo maqaa? Lafatti na qabdee naani kaballe beektaa. Alaa wallaa alaa. Ameera adda dhageeraa kana. Dhageessi kana jabaatee obboleessatu qabu. Asumaan kaka Ilmoo qabu. paaspoortii Maammee sadi lafatti qabame dhageessee taate. paaspoortii kan masaa Ni qabu yoo. birrii kuma tokko Nageenye. Nageenyaan. Rabbi gurra koo qabu nageenye dhibe. Wallahi nageenya maana amaddiiniin baay'een hordoof urgasii bar. Obboleessoo lafatti qabanii hojii hojii ustaataan dagalchiidhaan dubartii lafatti qabdeennaan maal gooti qaba. biraa qabale paaspoortii dheeraa gatatti jette naan